Raadiyoo Simbirtuu. Kun qophii simbirtuu torbeetti guyyaa tokko gaafa kamisaa karaa marsariitii simbirtuu.com isinii darbu qophii keenya har'aan kan gaafa amajjii 28 bara 2016ti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya Oromiyaaf Oromiyaan ala jirtanii. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha hordoffiif akkasii ta'utti sagantaa har'a qabnu gurran simbuusa. Har'a kan qabnu qophii imalaa fi qophii addaati. Qophii imalaa keenya har'a irratti haala yeroo irratti keessummaa tokko qabna. Pireezidantii Waldaa Qorannoo Oromoo Gadaa kana obbo Henook Gabbisaa. Qophiin addaa immoo waa'ee keenya kana Oromoonni biyya Noorweey magaalaa Tiroondeemii fi naannoo ishee jiraatan hiriira bahan irratti kan xiyyeeffatudha. Kan dursu immoo oduudha. Sirboonni warraaqsaa adda addaas qaamuma qophii keenyaati. Hanga xumuraatti nu waliin turtan waa irraa hubattanii itti bohaartu kan jedhu abdii qabna. Maarree nu waliin turan affeerraa keenya amma gara oduutti. Oromoonni biyya Noorweey magaalaa Tiroondeemii fi naannoo ishee jiraatan hiriira bahanii mootummaa Itoophiyaa gocha inni Oromoo irratti fudhataa jiruuf abaara qeerroo Oromoo fincila xumura gabrummaa itti jiran immoo deeggaraa oolan eenya kana. Noorweey immoo mootummaa Oromoo ajjeesaa jiru kan Itoophiyaa kan gargaarre jedhanii gaafataa oolan. Obbo Gammachuun warra hiriira sana qindeessan keessaa nama tokkodha. Kaayyoon keenyas immoo mootummaa wayyaanee diktaatoriin ijoollee fitaa jira. Kanuma kan ilaallate uummata biyya alaa kana beeksisaa itti himaa jirra. Hedduu namatti tolaa sagalee keenya dhaggeessnee kanaafuu hojiin jirra kan jedhuun har'a kunoo hiriira nagaa goone. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kanarratti booda qophii addaa keessatti kan qabannee dhiyaannu jiraata. Yuunivarsiitii Arsii keessatti barattoonni Oromoo lama cuubeetiin waraanamanii argamanii. Akka oduun bubbulee nu ga'e jedhutti kan waraanaman immoo humnoota tikaa Itoophiyaatiinidha. Yuunivarsiitii Arsii Asallaatti kan baratan barataa Kamaal Abubakarii fi barataa Tasfaayee Tashoomaa jedhaman amajjii 21 galgaladha kan isaan mana fincaanii deemanii achi keessatti lamaan isaaniiyyuu namoota afuriin cuubeetiin kan isaan waraanamanii argaman. Boodarra barattoonni bakka isaan kufaniitii kaasanii mana yaalaa Asallaa galchanii yeroo ammaa kana achi keessatti yaalamaa jiru. Namoonni arfan isaan waraanan kun humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaa bifa wallaalchisanii akka garaa isaaniitti mooricha keessa seenanii bahanidha jedhe maddi keenya Yuunivarsiitii Asallaa keessa. Barataa Kamaal Abubakar damee saayinsii fayyaa waggaa 3ffaa kan baratu, barataa Tasfaayee Tashoomaas damee saayinsii fayyaa waggaa 1ffaa kan baratan turan. Gochaan akkasii Yuunivarsiitii kana akka madda walaabuu Jimmaa Diillaafaa keessatti mul'ataa turuun ni yaadatama. Wallaggaa dhiyaa fi Wallaggaa bahaa bakkoota garaagaraatti barattoonni barachaa hin jiranii jedhame. Akka madda keenya Wallaggaa dhiyaa aanaa Boojiitti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Biillaa keessatti amajjii 22 irraa kaasee hanga guyyaa har'aatti baruu fi barsiisuun dhaabbateera. Sababiin isaa immoo gaaffiin keenya nuuf deebi'uu dida jedhanii barattoonni gara mana barumsaatti deebi'uu diduu isaaniiti. Godinuma sana keessaa barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Najjoos amajjii 25 bara 2016 irraa kaasanii fincila xumura gabrummaa itti fufuu malee filmaata biraan qabnu jechuudhaan mana barumsaa deemuu dhaabaniiru jedhamaa jira. Wallagga bahaatti immoo gaafa amajjii 24 barattoonni mana barumsaa Arjoo Guddattuu keessaa bahanii barumsa dhiisanii waraana Itoophiyaatti karaa cufaa oolani. Dhagaa fi gufuutiin karaa gara Asoosaa geessu uummata wajjin ta'uudhaan cufaa turan. Qabeenyi michoota mootummaati jedhamees miidhaan irra ga'eera. Yeroo ammaa kana magaalaan Arjoo Guddattuu fi naannoo ishee to'annaa waraana guddaa jala jirti jedha maddi keenya. Waraanni mootummaa federaalaas dargaggoota Oromoo Arjoo Guddattuu keessaa garmalee miidhaa jiru. Addisuu Taarikuu namni jedhamu uffata irraa baasanii harkaaf miila isaa erga hidhanii booda lafarratti yeroo isaan reeban suuraatiin argameera. Namoonni 3 magaalaa sana keessaa qawwee mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamaniiru. Waan kana qulqulleeffachuudhaaf gara bulchiinsa magaalaa fi poolisiitti bilbiluuf yaallee nama kaasuun arganne.
Godinuma sana keessaa barattoonni manneen barnoota magaalaa Naqamtee keessaas gariin humna waraanaatiin doorsifamanii qormaata fudhataa jiru torbee kana keessa, gariin immoo osoo hin baratiin hin qoramnu jechuun didani. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Naqamtee, Biiftuu Naqamtee fi Daalloo Naqamtee fa'aa gaafa 26 amajjii bara 2016 fincila itti fufuu himu maddeen keenya. Hoteelonni Naqamtee keessaa buufataa fi da'oo humnoota tikaa fi waraana Itoophiyaa Oromoo irratti bobbaafamanii xiyyeeffannaa qeerroo jala jiraachuun himamaa jira. Fincila kibxataa gaddaa godhame irratti warri Oromoo basaasanii fi ajjeesan achitti wal ga'u jechuudhaan hoteelli maqaan isaa Faanaa jedhamu tarkaanfiin irratti fudhatamuuf jedhee heddumina waraana keessa qubateetiin hanga xiqqoof balaarraa hafuutu himama. Dhaggeeffattoota keenya, oduun keenya har'aa kanumadhaas. Sirba kanaan gara qophii imalaatti dabarra. Fincila diddaa gabrummaa baadiyyaa finisanii saaba mirkasa fannoo haadha filma jeessanii shiroo keessa jiranii. Fincila diddaa gabrummaa baadiyyaa finisanii saaba mirkasa fannoo haadha filma jeessanii shiroo keessa jiranii. Ayoyi jajjabeeni, ayoyi konni beekir, ayoyi keedoo naambor, ayoyi irri jaldurra, ayoyi jajjabeeni, ayoyi konni beekir, ayoyi keedoo naambor, ayoyi irri jaldurra. Falmattuu ishaafu, tolan beekta lagaani, qabeenya keessaa mudaafi, wareegamtus barbiyyaa. Falmattuu ishaafu, tolan beekta lagaani, qabeenya keessaa mudaafi, wareegamtus barbiyyaa. Walti jaba kana lakkirishi, walti jaba kana lakkirishi, wayi saba kana lakkirishi, wayi saba kana lakkirishi, walti jaba kana lakkirishi, walti jaba kana lakkirishi, wayi saba kana lakkirishi, wayi saba kana lakkirishi, wayi saba kana lakkirishi, wayi saba kana lakkirishi. Alagansi seerate miiko kanyata miefate lammi ko duchaide banutu gufede falmi ke itafu amanam tofu ay kijiba kana lakkirishi, wayi saba kana lakkirishi, ay kijiba kana lakkirishi, ay kijiba kana lakkirishi, wayi saba kana lakkirishi, wayi saba kana lakkirishi. Biyya Oromiyaa Adaiman Oromota jiru albuuda keessa manii gareetti marsanii. Biyya Oromiyaa Adaiman Oromota siyoomsutti jiru albuuda keessa manii gareetti marsanii. Ayoyi konni mandir, ayoyi konni dabar, ayoyi konni gindor, ayoyi konni baler, ayoyi konni amer, ayoyi konni waliskor, ayoyi konni mayer, ayoyi konni dandirra. Falmattuu bishaatu, tolan beekta lagaani, qabeenya keessaa mudaafi, wareegamtus barbiyyaa. Falmattuu bishaatu, tolan beekta lagaani, qabeenya keessaa mudaafi. Baatii sadaasaa bara darbarraa kaasee hanga har'aatti diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti adda durummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa jiru irratti waldaan qorannoo Oromoo dhiyeenya kana marii addaa tokko qopheessee ture. Qophiin keenya irraa kanarratti xiyyeeffata. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Maaliif qophaa'uun barbaachisee, maaltu irraa argamee, maaltu ta'uuf deemaa kan jedhuu fi dhimmoota adda addaa kaafneetu mari'anna jechuudha. Gadaa kanatti pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo obbo Henook Gabbisaa waliin maarree hanga xumuraatti nu waliin tura.
Obbo Henook Gambisaa, Pireezidantii Waldaa Qorannoo Oromoo bara kana yeroo keessaniif guddaa galatooma. Obbo Henook bakka nagaan dhuftan. Waldaan Qorannoo Oromoo barana marii atattamaa tokko Waashingtanitti gaggeessee ture. Mariin atattamaa kun maaliif barbaachise? Maal ture kaayyoon isaa Obbo Henook? Mariin addaa kun kan barbaachise tokkoffaa rakkoo biyya Oromiyaa keessatti yeroo ammaa qabaa jirudha. Xiyyeeffannoon addaa akka barbaachisu gama qorannoo Oromiyaatiin xiyyeeffannoon addaa godhamu akka qabu waan itti amanameef simpooziyemii qopheessuudhaan hubannoo uummata keenya akkasumas namoota Oromoo hin taane kan waa'ee Addis Ababaa maaster pilaanii fi waa'ee isaanicha lafa Oromoo fi politikaal kiraayisii biyya sana keessa jiru hubachuuf namoota fedhii qaban hubachiisuuf kan qophaa'ee ture. Kaayyoon keenya ni jalqabaa namoota Oromoo kan hin taane adii namoota lammiilee Itoophiyaa biraas dhufanii akka uummata Oromoo irra jiru maal akka fakkaatu qorannoon ji'a tokko oliif kan gaggeeffamaa ture waan tureef waa'ee Addis Ababaa maaster pilaanii irratti akka dhufanii gaggeeffatanii hubannoo gabbataa akka qabaatan kan yaadamedha. Inni gara biraan immoo laayivii darbaa waanta ture simpooziyemiin sun uummanni Oromoo ta'e uummanni adda biraan biyya lafaa kamirrayyuu jiru hordofaa kan ture nama 1,000 ol hordofaa ture. Isaanis hubannoo isaanii akka gabbatuuf kan xiyyeeffate jechuudha. Inni sadaffaa fi inni murteessaan simpooziyemiin kun akka raawwateen qorannooleen gaggeeffaman bakka tokkotti walitti qabamuudhaan bifa kitaabaatiin ba'anii qophaa'anii waldaa qorannoo Oromiyaatiin akka qophaa'anii fi akka hiraman irratti murteessanii waanta jirruuf namoonni hirmaachuu hin dandeenye kitaaba sana gara fuulduraatti yeroo dhiyootti akka argatanii dubbisuudhaan waa'een saamicha lafaa uummata Oromoo irra jiruu fi politikaal kiraayisii biyya sanaa keessa jiru maal akka fakkaatu hubachuu akka danda'aniif ni fayyada jennee amanuudhaan kitaabi achirraa akka ba'u murtaa'e jechuudha. Namoonni adiin mootummaa isaanii irratti dhiibbaa godhuu danda'an irratti isin argamaniiru. Yaadni irraa argattan maaliin akka yaadanitti milkooftaniitu? Namootni waajjira seeneetotaatii fi koongirees piipoliin kan affeeraman turaniiru garuu irratti turanii namni baay'een gama sanaa hin dhufne garuu namoonni muraasi dhufaniiru. Namoonni muraasi dhufan namoonni adiin kun egaan waa'ee Addis Ababaa maaster pilaanii kun maal akka fakkaatu hammam akka uummata Oromoo miidhu hubachuudhaan gaafa ganda isaaniitti gaafa deebi'an bakka bu'oota isaanii loobii gochuu akka danda'an hubannoo akka argatan ni abdannaa jechuudha sirraa. Kaayyoon keessan galma isinii ga'e garuu akka yaadanitti? Kaayyoon nuti qabannee kaane kan nuyi eegne ol galma ga'eera jennee amannaa maaliif tokkoffaa yeroo gabaabaa gidduutti qindeessuudhaan namootni mana guutanii bakki isaan hagaa dhabamutti kan dhufanii waan ta'eef akkasumas immoo hojichi ammayyuu itti dhufaa jira waan dhaabbatanitti maaliif barreeffamoonni qorannoonni dhiyaatan walitti qabamanii bifa kitaabaatiin maxxanfamuu waan qabaniif ammayyuu waldaan qorannoo Oromiyaa hojii isaa irratti xiyyeeffatee geessaa jira jechuudha. Wanti nuti qindeeffannee kaane bakka ga'eera amma guutummaatti bakka ga'uudhaaf itti dhufaa jira jennee irratti dalagaa jira jechuudha. Waldaan qorannoo Oromoo xalayaa tokko gamtaa Awurooppaatti kan dabarsanii argameera. Innis gamtaan Awurooppaa ejjennoo inni mootummaa Itoophiyaa irratti fudhate keessattuu Oromoota warra hiriira ba'an irratti tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa fudhate mormuudhaan jechuudha. Mee waa'ee sanaa akkamitti ilaaltan gamtaa Awurooppaa murtee ni dabarse? Waldaan qorannoo Oromoo akkam jedha? Gamtaan Awurooppaa kun rizooluushinii nyaata furmaataa gama seeraatiin baasuusaatiin dura waldaan qorannoo Oromiyaa kana hundumaa beeka ture barreeffama gabaabaa haala qorannootiin kan deeggarame qopheessuudhaan gamtaa Awurooppaatiif ergee ture waa'ee Oromoo ilaalchisee rizooluushiniin sun kan qabatee jiru baay'een isaa biriifii yookaan barreeffama waldaan qorannoo Oromoo erge irratti hundaa'ee ture. Inni kun saksesii guddaa yookaan immoo mo'icha guddaa akka ta'e uummata Oromootiif gama kanaan ibsuun barbaada. Achi booda rizooluushiniin sun gaan akkuma beekamu dippiloomaatiik rileeshinshiipii yookaan immoo hariiroo mootummaa Itoophiyaatii fi gamtaan Awurooppaa qabu hamma tokko kan miidhuudha. Miidhuu qofaarra darbee immoo itti fufiinsa gargaarsa qarshii miliyoona hedduudhaan gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaatiif kennu irratti dhiibbaa waan fiduuf akkuma beekamu immoo mootummaan Itoophiyaa kan inni uummata Oromoo tokko uummata lammiilee adda biraa kan hin ajjeesne gargaarsa biyya alaa irratti dhufuu irratti hundaa'uudhaan waan ta'eef gargaarsa sun addaan kan kutamu yoo ta'e gara fuulduraatti hamma tokko ajjechaa fi sabniitii kan uummata keenya irra ga'u akkuma kana gadi bu'uu danda'a jennee yaaddanna. Akka waldaa qorannoo Oromiyaatti rizooluushiniin ba'e sun kan jajjabeeffamuu qabuu fi kan tarkaanfii tokko gara fuulduraatti kan tarkaanfachiisu waan ta'eef Oromoo piroosesiin kun illee dippiloomaatiik raajarii jala akka jiru nama barsiisaa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa rizooluushinii sana kompilaay gochuu yoo baate sadarkaadhaan hariiroon dippiloomaatiikii jiru kun ciccitaa deemaa jechuudha. Kana jechuun mootummaan sun beekamtii addunyaa dhabuu danda'a yeroo gabaabaatti. Waldaan qorannoo Oromiyaa akka kanaan ilaala.
Gama sanaan gaarii hojjettaniittu yoo jedhame dhugaa fakkaata. Mee gama Washington DC mayoonaatti homaan jenne isuma waa fakkeessumu tokko si'a lamaan tokko baase malee jedhanii warri komatan jiru. Waldaan qorannoo keessanii maal gochaa jira gama sanaan akkuma Awurooppaa wajjin dalagdan kana? Egaanii akkuma beekamu gamtaa Awurooppaa riifii qopheessinee argine gargaarsa baay'een mootummaa Itoophiyaa Awurooppaa irraa dhufaa osoo iddoon sun iddoo baay'ee barbaachisaa ture. Akkasumas Washington keessattis dippiloomaatiik hariiroon mootummaan Itoophiyaa qabus cimaa waan ta'eef isa kana irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetamaa jira. Akka dhuunfaattis haa ta'u akka namoota garee adda addaatiin gama State Departmentii gara gama seenatootaa deemuudhaan Foreign Relations Committee kan jedhamu waliin hariiroon ijaaramaa jiru jira. Hariiroon kun waldaan qorannoo Oromoo gara fuulduraatti hiriintiin yookaan immoo addachi waa'ee Oromoo Protestii irratti dhiyeessee akka jiraatuuf socho'aa jira. Isa kanaaf hojiin gama kanaan dalagamaa jiru hamma ammaatti bakka ga'uu yoo baate illee sochiin fi muuvimentiin adda jira jechuudha. Akka isin hubattanitti akka dhuunfaatti pirezidantiin waldaa qorannoo Oromoo bara kanaa obbo Heenok Gabbisaas haa ta'u akka waldaa keessanitti waldaan sun waldaa hayyoonni Oromoo keessa jiranidha waan ta'eef fincila diddaa gabrummaa kan pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Oromiyaatiin qabatee kan ka'e amma deemaa jiru kun dhuguma ka'umsisaa waanuma pilaanii kanadha moo rakkoo bu'uuraatu jira inni qabatadha akkasiin hubattanitti? Kun akka pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo duwwaatti hin ta'in akka dhuunfaa tokkootti akka Oromoo tokkootti Pilaanii Oromoo amma biyya keessa gaggeeffamaa jiru ka'umsi isaa maaster pilaanii ta'een ka'umsi bu'uuraa darbaan jira. Ka'umsi bu'uuraa kun tokkoffaa Oromoon biyya isaa saamamee, lafa isaa saamamee, qabeenya isaa saamamee, afaan isaa saamamee, aadaa isaa saamamee. Kun immoo kan ta'e waggaa 120 dura kan turedha. Amma immoo waggaa 25 darban keessa itti hammaatee ija baatee cimee jechuudha. Rakkoon ajjechaan cimee jechuudha. Yeroo kanatti uummanni Oromoo jiraachuun hiika waan itti dhabee ka'uu akka danda'e gaaffii adda kaasuu akka jalqabe nan hubadha. Addis Ababa maaster pilaaniin immediate cause malee fundamental cause miti jechuudha. Warri OPDO Addis Ababa maaster pilaanii dhaabneerra yoo jedhan iyyuu dubbiin kun soba duwwaa osoo hin taane Addis Ababa maaster pilaanii dura iyyuu saamichi lafaa fi ajjechaan uummata Oromoo tureera. Ammas immoo dhufee jira jechuudha. Lafa Oromoo saamuudhaaf maaster pilaanii hin barbaachisu seeronni ba'an tokko yoo ilaalte seeronni liizii lafaa waa'ee bulbaata biisa lafaa yoo kan ba'an yoo ilaalte qotee bulaa Oromoo kumaatamaan kan lafarraa buqqisan maaster pilaanii aduun ta'in seerota kanaan bara 2005 kaasee kan Oromoon buqqaa jiru. Kaduras buqqa'eera. Garuu maaster pilaaniin kun kaansalli ta'uyyuu rakkoo uummata Oromoo ittuma fufaa jira jechuudha. Maaster pilaaniin ka'umsa jalqabaa ta'e malee ka'umsi inni bu'uuraa saamicha lafaa loogii ajjechaa uummata Oromoo irra qaqqabaa ture waggoota 100 duraa fi kan waggaa 25 dura immoo mootummaan kun erga aangootti dhufee itti cime jechuudha uummata Oromoo. Isa kana natti fakkaata kun yaaduma beekamaadha. Akkuma isinuu amma kaastan dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo dhaabneerraa jedhe. Dhaabneerra jechuun immoo dhiifneerra jechuu miti. Yookaan immoo haqameeraa pilaaniin sun jechuu miti. Dhaabneerra jechuun har'aaf akkuma jirutti dhaabbatee yeroo muraasaa booda ka'uulee ni danda'a jechuu hiika warratti kennan jiru. Asirratti dhuguma haqameera jechuun danda'amaa? Dhiifameera jechuun danda'amaa? Kaansilii gooneerra hin jenne. Fincila kana dhaabsisuudhaaf jedhaniitudha warri jedhan jiru. Dhuguma haqaniiru OPDO'n yookaan haquu danda'a maaliif Finfinnee faana baasanii Oromiyaa otoo hin taane federaalatu irratti ibsa kennaa ture hojiirra ooluu qaba kan jedhee dhiibbaa ture federaala ture. Dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo isuma yeroodhaaf dhaabuu kanayyuu aangoo qaba haquu illee danda'a akka seeratti obbo Heenok. Qabxii sadii jira. Tokkoffaa maaster pilaanii kana kan qopheesse mootummaa federaalaatii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee yookaan Addis Ababa kan jedhan waan ta'eef OPDO'n sana dhaabuuf humna seeraas hin qabu, humna siyaasaas hin qabu. OPDO'n dhaabuu kana hin danda'u jechuudha. Qabxiin tokkoffaa isa kana. Inni lammaffaan waa'ee jechoota dhaabuu waa tokko dhaabuu jechuun maal akka ta'e ibsuu barbaada. Dhaabuu jechuun afaan Ingiliffaatiin suspension yookaan immoo suspend gochuu jechuudha. Suspend gochuu jechuun temporary yookaan immoo yeroo gabaabaadhaaf waa tokko addaan kutuudha. Kan OPDO'n baase suspend godhan yookaan immoo dhaabani malee permanently cancelling godhan yookaan immoo terminating godhan addaan hin kunne indefinite period of time jechuudha. Isa kanaaf jecha kanas yoo ilaalle gara boodaatti jalqabaa jechuudha. Sadaffaa fi inni importantiin immoo dhaabneerra jedhanii dhiifneerra jedhanii jecha barbaadan gargaaraman iyyuu rakkoon uummata Oromoo rakkoo maaster pilaanii qofatu hin ta'in rakkoon uummata Oromoo rakkoo siyaasaa yookaan tartiiboo siyaasaa mootummaan kun yeroo ammaatti gaggeessaa jiru uummata Oromoo irratti rakkoodha. Mootummaan kun beekamtii siyaasaa dhabeera yookaan immoo legitimasi kan jedhan uummata Oromoo biraa dhabeera. Haalli siyaasaa yookaan bulchiinsa
mootummaa kana uummata Oromoo kan ajjeesaa jiruu fi uummata Oromoo kan saamaa jiru waan ta'eef maaster pilaan jiraachuu baatu uummanni Oromoo rakkoo keessa tureera amma tokko keessa jira gara fuulduraatti tokko keessa jira haga mootummaan kun jirutti jechuudha. Isa kana wanta ta'eef maaster pilaanii dhaabbachuu baatus opiniyoon dhaabuudhaaf humna siyaasaaf humna seeraaf hin qabanii akkuma jalqabeessee kun tapha siyaasaa yookaan immoo uummata Oromoo amma tokko baariffaan arragaaga'u isa jedhanii yaadamee kan ta'e natti fakkaata. Haa ta'uutii tuqaa inni gara biraan maqaa maaster pilaaniitiin ijoolleen barattoonni Oromoo yuunivarsiitii ari'aman 50 ta'an kan ajjeefaman guyyaa saafaa karaa irratti 10,000 ol kan ta'an kan mana hidhaa jiran Baqqalaa Garbaa dabalatee jechuudha. Sababa maaster pilaanii kanaan kan hidhaman erga maaster pilaaniin kun dhaabbatee mootummaan maaster pilaaniin kun dogoggora uummata margisnee hinnaamna jedheessa mana yoo ta'e namoonni kun maaliif mana hidhaa jiru? Namoonni warri barattoonnii fi qotee bulaan Oromoo 50 ol ta'an kan ajjeefaman lubbuu isaanii eenyutu bakka buusa? Kan mana hidhaa jiran akkamitti mana hidhaatti bahuu danda'u? Kan amma hidhaman qofaatu hin ta'in political prisonerii uummata Oromoo 40,000 ol ta'an kan mana hidhaa jiran waggaa 20 dura kaasanii maaliif mana hidhaatti hin bahan gaaffii jedhu kun uummanni Oromoo gaafachuu akka qabu natti mul'ata. Heera mootummaa Itoophiyaa keessa akka jirutti naannoon tokko naannoo isaa keessatti waan tokko yoo dhalate humna isaatiin ol yoo ta'e mootummaa federaalaa humna addaa gaafateetu humni addaa irratti birmataa fi moo mootummaan federaalaa otuma hin yamsiifatiin yookaan otoo naannoon hin gaafatiin gaafuma barbaade mootummaan federaalaa humna waraanaa itti bobbaasuu danda'a. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo yookaan caffeen Oromiyaa fincillee amma deemaa jiru kun humna kiyyaa oli jedhee gaafateera mootummaa federaalaatiin. Akkuma beekamu aangoon bakka lamatti hiramee jira akka heera biyya sanaatti aangoo federaalaatii fi aangoo mootummaalee naannooti. Aangoo mootummaalee naannoo dhimma isaanii fi rakkoo isaanii ofiin of bulchuudha. Rakkoo jirus ofiin hiikuudha. Rakkoon biyya keessa yoo jiraate qaama yookaan immoo humna federaalaa eeruu danda'u. Yeroo ammaatti garuu mootummaan Oromiyaa keessa jiru qaama aangoo qabu kan federaalaa tokko iyyuu hin affeerin jira. Mootummaan federaalaa yeroo ammaatti humna militarii yookaan immoo humna poolisoota Oromiyaa keessatti erguudhaan ajjechaa fi hidhaa ni raawwachaa jiru kun hundumaayyuu heera mootummaa biyya sanaatiin sadarkaa heera mootummaa biyya sanaatiin iyyuu heera qabeessa akka hin taane beekuu hin danda'ama. Heera biyya sanaarra iyyuu dabarree seerota addunyaa mirga namummaa addunyaa konveeshinoota yookaan immoo pirinsipilota seera addunyaa adda addaa yoo ilaalle kun sirna federaalizimii kan tuquu fi sirna heeraa kan tuqu akka ta'e ni beekamaa jechuudha. Yeroo ammaatti kun wanti inni nutti agarsiisu yoo jiraate tokko opiniyoon humna siyaasaas akka hin qabne humna heeraas akka hin qabne federaala jalatti maxxantoota ta'anii akka isaan jiraatan nama beeksisa jechuudha. Abbaa Tsahaayyee waan isaan jedhanii dubbatatu jira ture. Bara darbee hawaasaattis dhiyeenya kana immoo kan Gondoritti. Dhiyeenya kana gaazexaa loogii mootummaa qaba jedhamee shakkamu Zahoorni kan jedhamu tokko foggaa isaan gaaffii deebii kennan. Ani hawaasaatti kanan dubbadhes jallateetu dhiyaate sabaa himaa irratti kan Gondorii immoo walga'imayyuu deemeen beekuu gaggeesseen beekuu jedhanii dubbataniiru. Yaada sana yoo hordoftanii jiraattanii ammas dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromootti haqachuu fakkaatu wanti amma deemaa jiru. Nuti keessan jirru, nuti lafa saamsisan jirru. Kan akkas ol godhe OPDO maaf Oromoodha malee harka nu laallatu badiin waan jedhanii gaasaan yoo qalbeeffatanii jiraattani. Maal jedha gaaffiif deebiin sun Abbaa Tsahaayeen akkas jedhanii gadi baanii dubbachuun isaanii maal irraa hubattani obbo Enook? Waan tuqaa sadii irraa hubannu waan Abbaa Tsahaayee deengada dhiyoo dubbateerraa. Tuqaan tokkoffaan lafti Oromoo saamamuusaa, uummanni Oromoo du'uusaa, uummanni Oromoo hidhamuusaa mootummaan TPLF itti walee gareeraa jechuudha. Abbaa Tsahaayee akkuma inni jedhe akkuma uummanni Oromoo hundumtuu dhagee kan isin jeese kan isin hidhee kan lafa keessan saamee TPLF yookaan immoo adda bilisa baasaa Tigraay OPDOdha jechuun isaa Abbaa Tsahaayee nama aangoo guddaa qabudha. Nama aangoo guddaa qabu ta'ee akka federaalaattis akka naannoo Tigraayittis lafni Oromoo saamamuusaa, uummanni Oromoo du'uusaa, hidhamuusaa dhugaa bahee kun uummata Oromootiif ragaa tokkoffaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo mammaaksa Oromoo keessa waanta jiru tokko bishaaniin bishaan dhuganii midhaaniin midhaan nyaatan akkuma jedhan Abbaa Tsahaayee wanti inni hojiirra oolchuu yaade ilaalchisaa kan isin hidhe kan isin jeese Oromoodha OPDOdha malee jireenya isaa OPDOn dhaaba siyaasaa kophaa dhaabbatu miti. OPDOn qaama coalition paartiiti. Adawii PRDF kan jedhan qaama afur of keessaa qaba. Kan OPDO, kan Amaaraa, kan Tigree fi kan warra Dabuubii yookaan immoo warra Saawuziiti. Qaamni siyaasaa coalition paartiidhaan hundaa'u tokko gaafatamummaa waliin gaafatamummaa dhuunfaa qabaata. Warri faranjii akka jedhanitti joint and several liability kan jedhu qabaate. Wanta OPDOn godhu EPRDFin yookaan qaamni siyaasaa biyyoolessaa sun itti gaafatamummaa qaba. Qaamni siyaasaa kan TPLF itti gaafatamummaa qabaata. Qaamni kan warra Amaaraa warri Saawuzii itti gaafatamummaa qabaata.
Opidiyoonis ofii isaatiin itti gaafatamummaa mataa isaatiin qabaata jechuudha. Baay'ee gaafa dubbatu opidiyoo itti ajjeesee fi hidhee namni itti gaafa jedhu itti gaafatamummaa EPRDF akka fidu irraanfatee jira haa ta'u yookaan beekaa wal'aanaa kan ta'e namatti mul'isaa jechuudha. Uummanni Oromoo gama kanaan kan inni baru opidiyoon yoo ajjeese lafa uummata Oromoo yoo saame kan kana godhe opidiyoon qaama EPRDF waan ta'eef mootummaan qaamni siyaasaa biyya sana bulchaa jiru saamichaaf ajjechaa Oromoo irraan ga'e kanaaf itti gaafatamummaa akka qabu Abbaay Tsahaayyee dhugaa ba'ee jechuudha. Achuma irratti Abbaan Tsahaayyee kan isaan jedhani Hiwaatiin yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay kan inni bulchu Oromiyaa miti yookaan federaala miti Tigraay qofadha. Federaala keessa immoo akkuma dhaaba siyaasaa warra kamiyyuu ga'eedha qabnaa jedhan. Dhuguma garuu Hiwaatiin yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay Itoophiyaa bulchaa hin jiru maaliif waraanni isaan jala jira isaan tooggana. Waraana ittisa biyyattii humna tikaa biyyattii isaan tooggana. Ministeera dantaa alaa isaanidha. FRT jala kan jiran dhaabbileen misoomaa hedduu daldalaa fi wanta biyya sanaa bizinesii sochoosaa jiru jaarmiyaa isaaniiti jedhamanii komatamu. Dhuguma akka isaan jedhanii Hiwaat humna hin qabu yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay ga'eensa Tigraay moo qofarradha? Abbaay Tsahaayyee irratti saba guddaa fakkaata. Biyya sana TPLF yookaan Hiwaat bifa lamaan bulcha tokkoffaa aangoo siyaasaatiin lammaffaa immoo aangoo diinagdeeti. Aangoo siyaasaa ilaalle ministerial postii ciccimoo yoo ilaalle fakkeenyaaf minister of defense yookaan immoo militarii wal qabatee generaalonni namoonni defense ministeerii keessa jiran namoonni iddoo kiikii ta'an yookaan iddoo ciccimaa jiran hundi isaanii namoota TOR'tiif fi amanamoo ta'anidha. Akkasumas security sectorii biyya sanaa kan aangoo olaanaa qabu jechuudha. Gubbaadhaa hamma godaatti yoo ilaalle namoota TPLF yookaan immoo Hiwaat keessaa amanamoo ta'anii fi aangoo olaanaa qaban bakka qabatanii taa'u jechuudha. Foreign ministeerii yoo ilaalle bakka ministerial postii ciccimoo ta'an baay'ee barbaachisoo ta'an kan qabatee jiru uummata Hiwaat jechuudha. Kan Oromoon qabatee jiru bakka qonnaa bishaanii fa'aa lafa fa'aa wantoota politikaan signifikaansii qabaanne bakka akkanaa fa'aa qabatee jira Oromoon. Waa'ee humna diinagdee biyya sanaa yoo ilaalle akkuma konseptiin isteet kaapitaalizimii jedhan jechuun kan mootummaan aangoo irra jiru abbaan qabeenyummaa isaa kan mootummaa kan ta'e dhaabbilee daldalaa fi dhaabbilee misoomaa adda addaa yoo ilaalle keessaa inni tokko kan TPLF yookaan kan Hiwaat kan ta'e IFFOT kan jedhan Tigraay misoomaa yookaan dirjit natti fakkaata gabaabaatti dinagdee biyya Itoophiyaa dhibbeentaa 84 ol kan sochoosu qaama IFFOT jedhamu kana yookaan immoo Tigraay misoomaa yookaan baataa dirjit kan jedhan sana akka ta'e kun ifa qorannoodhaan beekamee jira. Yeroo dhiyoottis qorannoo gabaabduu tokko dhuunfaa kiyyaan gaggeessee jira. Gama industirii adda addaatiin gama maayiniingii yookaan immoo albuudaan karaa ijaaruu, mana ijaaruu, nyaata dhiyeessuu, food supply gara kaampanoota yookaan immoo kubbaaniyaa 70 ol kan ta'u kan qabu jechuudha. Naannoo Tigraay keessatti waan ta'e Oromiyaa keessallee fakkeenyaaf Zuwaay keessa Zuwaay Force kan jedhan kan uummata Oromoo kan ture amma harka kan TPLF IFFOT sana akka gale beekamaadha. Diinagdee biyya sana keessaa dhibbeentaa 84 ol kan rani godhu qaama IFFOT jedhamu kana akka ta'e ifa jira. Isa kanaaf Oromoon humna siyaasaa hin qabu, humna diinagdee hin qabu. Akkuma beektu dhimma siyaasa biyya tokkoo olaantummaadhaan qabachuu keessatti wanti murteessaan lama aangoo siyaasaatii fi aangoo diinagdee olaantummaa qabaachuudha. Oromoon isa kana lachisanis hin qabu. Garuu warri Tigraay kana lachan qabu jechuudha. Uummanni Oromoo sana beekuu qaba. Fincila xumura garbummaa jedhamee abbummaa qeerrootiin gaggeessummaa qeerrootiin hawaasni Oromoo biyya keessaa itti jiru kana nu gargaaraa jedhanii qeerroon hayyoota Oromoo biyya alaa jiranis xiqqaa guddaatti iyyataniiru. Mee isinii fi waldaa keessanii fi Oromoota biyya alaa jiran walumaa galatti maaltu irraa eegama? Yoo maal godhan galma ga'uu danda'a qabsoon kun? Egaan akkuma beekamu waldaan qorannoo Oromiyaa waldaa dhimma Oromoo ilaalchisee aadaa Oromoo, afaan Oromoo, siyaasa Oromoo ilaalchisee qorannoo gadi fagoo qorannoo akaademikal ta'anii fi qorlaaflii ta'an qorannoolee daataa adda addaatiin deeggaraman gaggeessuudhaan uummata Oromoo beeksisuudha. Amma danda'ame waldaan qorannoo Oromiyaa dhimma Oromoo irratti waa'ee mirga namoomaa Oromoo fi waa'ee lafa Oromoo waa'ee siyaasa Oromoo ilaalchisee qorannoo akaademikii gaggeessuudhaan uummata Oromootiif ifa gochuu uummata Oromoo wajjin immoo uummata hiriyoota uummata Oromoo ta'an Oromoo friend kan ta'an diplomaatik woorlidii keessa namoota jiran beeksisuu awwaarnati isaanii kan hubannoo isaanii dabaluudha fi joornaalii Oromoo paablishii gochuu waan ta'eef dhimmoota kanarratti dhimma yeroo ammaa uummata Oromoo quunnamaa jiru adda dureedhaan jechuudha waa'ee ajjechaa fi dhimma
xiyyeeffannootti kennuudhaan qorannoon adda addaa gaggeeffamuu qabu waldaan qorannoo Oromiyaatti amanaa. Isa kana waan ta'eef akkuma beektu waldaan qorannoo Oromiyaa dhaaba siyaasaa Oromoo kamiifiyyuu loogii kan godhu miti. Amma danda'ame dhaaba siyaasaa Oromoo kamirraan iyyuu bilisa ta'ee garuu dantaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate fi fedhii Oromoo irratti kan xiyyeeffate qorannoo adda addaa gaggeessuudhaan beekamtii yookaan immoo nooleejii Oromoo produce gochuu fi disseminate gochuu yookaan distribute gochuu waan ta'eef isa kana irratti xiyyeeffatee akka hojjechuu qabuu fi gara fuulduraattis akka itti fufuu hubachiisuu yookaan beeksisuun barbaada. Achi dabalatee namoonni daasporaa keessa jiran garabaan akka nama daasporaa tokkotti gargaartii gochuu danda'u wanta danda'u wanta beekuu fi wanta gochuu danda'u kamiin iyyuu barattootaa fi qotee bultoota Oromoo kan jiran bira dhaabbachuu gargaaruu yaadaanii wantoota solidaaritii ta'an hundumaa gochuun dirqama Oromummaa fi dirqama lammummaa akka ta'e nan beeka. Akkanas indiviijuwaalis ta'uu akka dhaabaatti akka gareetti gochaa jirama. Garuu kana caalaatti immoo lubbuu isaanii kennanii namoonni du'aa jiran wanta jiraniif warri kun kitaaba ittiin irratti galmeessamuun dirqama waan ta'eef uummanni Oromoo kan dandeettii qarshii qabu, dandeettii beekumsaa kan qabu, dandeettii gama addaatii kan qabu, kan dandeettii kadhannaa qabu kadhachuudhaan uummata kana biraa akka dhaabbatu gama kanaan waamicha dhuunfaa dabarsu jechuudha. Fayyaa ta'a obbo Henok mee dhumarratti asamma kaaftan kan gootota Oromoo warra amma fincila kana keessatti wareegaman kana maqaa isaanii faa eessaa fi haala kam keessatti akka lubbuun isaanii ba'e manni hidhaa jira karaa irratti jira namuma hiriira ba'ee faa warri ajjeefaman jiru hojii adda addaa irra kan bobba'anii jiran daa'ima ulfarraa kaasee hanga manguddootti isaaniin kun amma danda'ametti galmeessitanii seenaadhaaf kaa'uudhaaf waldaan keessanii itti yaadee jira. Gama kanaan already hojiin hojjetamaa jiru akka OSA duwwaatti illee tun ta'een OSA'n wanta inni encourage gochaa jiru daataabeezii barattootaaf qotee bultoota Oromoo kan turanii kan jiran onlaayinii qophaa'ee daataabeeziin sun guyyaadhaa guyyaatti akka abdeetidii ta'ee biyyaa tokko yeroo dhiyootti bifa seenaatiin akka ba'uu fi OSA'n gama isaatiin wanta danda'u hundumaa gochaa jira. Namoonni dhuunfaadhaan kan hojjechaa jiran OSA'n bira dhaabbachuudhaan jajjabeessuudhaan akkasumas qoratnoonni yookaan beektonni Oromoo kan miseensa waldaa keenyaa kan ta'an daataa sana fudhachuudhaan seenaa goototaa godhanii akka isaan barreessan OSA'n jajjabina gama hundaanuu gochuudhaaf qabeessii galee jira jechuudha. Obbo Henok Gabbisaa, Pirezidantii Waldaa Qorannoo Oromoo bara kana yeroo keessaniif guddaa galatooma haala yeroo irratti ibsa bal'aa kennitanitti ulfaadha nagaatti obbo Henok. Oromoon biliyeena wal faana hiriire akka harree haadha nu harkistaniire mirkaneeffachuudhaaf daangaa biyya keenya ol kaanu yoomuu diina ofirraa kaafna horii namaa saamnu daangaa ormaan dhiibnu dhiibbaan feete dhufeef haqa keenya hin dhiifnu maalinni maqaan maastar pilaanii nu awwaalumaaf kaate hattuuni sabbata burraayyuu lagata
Dhaggeeffattoota keenya amma dabareen kutaa lammaffaa qophii keenya har'aati. Yaadaan biyya Noorwee magaalaa Tiroondeem isin geessine torbee darbe keessa Oromoonni naannoo sana jiraatan magaalaa Tiroondeemitti bahanii mootummaa Itoophiyaa isa garmalee Oromoo hidhaa fi ajjeesaa jiru balaaleffataa fincila xumura garbummaa biyya keessaa adda durummaa qeerrootiin gaggeeffamaa jiru immoo deeggarsaa kan isaan bahanidha. Hiriira sana irratti dhaadannoo dhageessaa oolani haala inni fakkaatus namoota dubbisneerru qabna. Ammas nu waliin tura. Eessatti hiriira baatan? Hiriira asii Torondaahim Noorwee Torondaahim kan jedhamu magaalaa sadaffaatti baane. Kaayyoon keenyas immoo uummata biyya keessatti mootummaa wayyaanee diktaatoriin ijoollee fitaa jira, nama fitaa jira. Sababa mister pilaanii kan jedhuun uummata qe'eesarraa buqqaasaa jira. Kanumaan kan ilaallate uummata biyya alaa kana beeksisaa itti himaa jira. Hedduu namatti tolaa sagalee keenya dhaggeessnee biyya keessaati ijoollee xiqqoo guddaa osoo hin ta'in mootummaan fitaa jira. Nuun immoo as biyya nagaa keessa bakka jirruun uummata kana wajjin uummata biyya keessaa jiru qawweedhaan tumamaa jiru kana deeggaruudhaan uummata biyya alaallee beeksisaa jirra. Kanaafuu hojiin jirra kan jedhuun kunoo hiriira nagaa goone. Eessatti hiriira gootan maalidha deebii irraa argannettanii yaaddan? Yeroo baay'ee Awurooppaa kana keessatti namni cuftiyyuu Oromoon cuftiyyuu bakka jiruuti sagalee isaa dhageessaa jira. Nuunis immoo qooda tokko uummata Oromoo gatii taaneeti qooda nurra jiru dirqama nurra jiru ba'aa jirra. Uummata keenya dhumaa jira. Kanaafuu uummata faranjii uummata biyya alaa kana akka gaarii ta'e silaa beekanii jiru amma. Kanaafuu akka beekanuuf irra caalaa irratti dalagaa jirra jechuudha. Maaliif dhiibbaa akkatti godhanu mootummaan Noorwee beekamtuudha. Mootummaa ajjeesaa mootummaa diktaatorii kana akka isheen gargaaraa jirtu hin beekna. Kanaafuu deeggarsaa sana akka irraa dhaabduuf ergaa keenya dabarsaa oolleerra. Uummata baay'eetu nu wajjin hiriiree uummata warra adiirraallee. Kanaafuu inni itti aanu sagantaan. Sagantaa itti aanu? Sagantaan itti aanu immoo akkuma fitneen immoo deeggarsa uummata Oromoo fi uummata warra kunoo mana yaalaa jiru mootummaan wayyaanee qarqaarsa tokko malee uummata keenya isa fitaa jiru kana isaan akka qarqaarsa argannuu fi bakka tokkotti walitti qabamneeti deeggarsa waan qabnu maallaqaan wanta cufaan bira dhaabbanne jennee achitti walgahii goona amma xumuraa jirra amma kana xumuraati. Gamtaan Awurooppaa dhiyeenya kana murtii tokko baaseera mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfiin biyya keessatti Oromootaa fi warra kaan irratti fudhataa jiru laalchisee isarratti yaadni keessan maal inni? Egaa akkuma beekamu isaanis baasanii jiru nuunis immoo akkuma isaan gargaaranii rakkoo uummata Oromoo irratti gahaa jiru akka baasanii nuun immoo ammas immoo itti fufnee hiriiraan
karaa adda addaatiin uummata biyya keessatti akkasittiin keeyitiidhaan numaa jiru kana misir pilaanii jedhuun isaanii buqqa'anii jireenya kadhattuutti jireenya darbatamanii mana isaanii keessa ba'aa jiran kana mootummaan biyya alaa baratee jira baasee jira Awurooppaan. Kanaafuu irratti ammallee dalaguu qabna kan jedhuuni ammallee itti fufnaa kan jedhuun dalagaa jira. Tole fayyaa ta'ee. Halo. Akkam jirtu Andassuu Duulanaa jedha raadiyoon Simbirtuudha. Toofiq Abdullaa jedhama. Ayyee Toofiq hiriira maaliif baatanii Noorweey Tiroondaamitti? Hiriira irraa kana akkuma beekamu biyya keenya keessa rakkina guddaatu jira. Rakkinni kunis immoo rakkina lafarraa bakka qonnaan bultoota keenya buqqisuun caalaa immoo ajjechaan barattoota raga'aa jiru, ajjechaan qotee bultoota keenya raga'aa jiru, ajjechaan Oromoo cufa raga'aa jiru, hidhamuun, rukutamuun, biyyarraa hari'amuun kana mormuudhaaf jecha asitti bakka Tiroondaayam jedhamu magaalaa Tiroondaayam jedhamu Noorwee keessatti walgahii hiriira nagaa gochuu jira. Dhiyeenya kana gamtaan Awurooppaa mootummaan Itoophiyaa kan inni Oromoo irratti addatti fudhataa jiru balaaleffatee murtee cimaa tokko dabarseera. Isa dhageessanii yookaan dubbistanii? Dhageenya jira. Suni murteen gamtaan Awurooppaa fudhate sun baay'ee nama gammachiisa. Kun immoo kan ta'uu danda'es immoo ilmaanuma Oromoo biyya alaarra jiraatanii warra dippiloomaasiidhaan hiriira nagaadhaan walgahiidhaan sochii rakkina biyya keessa jiru rakkina Oromoo ragaa jiru waan ibsaa jiranuuf suni gargaarsa guddaa ta'ee jira gamtaan Awurooppaa akka murtii sana murteessuuf. Kanaafuu sun baay'ee nu gammachiisee jira gammannee jirra. Tole dhaamsa yoo qabaatte qeerroo kana jabeessuudhaafis haa ta'u qabsoo kana biyya keessatti kan biyya alaa jiran maal godhuu qabu jettee yaadda? Egaa akkuma beekamu nuti warri biyya alaa jiru warra biyya akka barbaanne dubbannee akka barbaanne haasofnee dippiloomaasiidhaan mootummaa Itoophiyaa irratti akka barattoota keenya ajjeesuun qonnaan bultoota keenya lafarraa buqqisuun dhaabbachuu akka qabu kana warra biyya keessatti mootummaa Itoophiyaa jala dhaabbatanii mormuutti jiran warra qawwee jala dhaabbatanii mormuutti jiran nun immoo bira dhaabbannee jara kana gargaaruun deeggaruun dirqama mataa keenyaati tokkoon ilmaan Oromoo irra jira waan jedhu dabarsuu qaba. Kanaafuu hundi keenyatti cimuu qabna bakka jiru irratti jechuudha. Tole fayyaa ta'e Toofiq guyyaa gaarii ni hawweera. Shirina,
Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyaa har'aa kan qabnu hundumaa gurraan sin geenyeerra. Kan nu hafe yoo jiraate nagaa walitti dhaabne sirbattaanu kan asin affeeruu qofadha. Waan cuqasaa turtaniif galanni keessan guddaadha. Torbee amma deebinee wal agarrutti immoo haalaaf bakka gaarii keessa kan turtan hawwii keenya an dassuu dulaati. Nagaatti. Kuba nyaachaan jiraadha yoo mana ragalfadhe buusee baasee madaalee dhibeen koo sitti caalee kan bultuumi odaanii dambiinoo gosa kamii ya dambii ya maxxantu ishee sanyii daabeessaa akkamiin dhaabdee odaa mataa gubbaarra teessa amma naalbeedhaan jiree hundeedhaan si buqqisa jajjabaa kormaa yaaseef mataarra si deemsisa amman sirra bobbaasa Nu dhagayii haadhooti koo siif himnaa lammii keetiif sabni kee tumsni milisoomaa kan barreerra ansee hin ilaaliin mormaa takka gadii takka olii jireenya namaa jedhee halkanii guyyaa yaadaat gubadhee keessa kooti kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti barrin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaachinaan dhaadannoo godhatteetti. Nu dhagayii haadhooti koo siif himnaa lammii keetiif sabni kee tumsni milisoomaa kan barreerra ansee hin ilaaliin mormaa takka gadii takka olii jireenya namaa jedhee agadaa bal'ashiiti adeemasi mashee maalusee agadaa bal'ashiiti adeemasi mashee maalusee akkamiin diina gombisu rasaasan diina gombisu 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 rasaasan diina gombisu rasaasan diina gombisu. Oromoon hin obsaa kanumaaf obsine obsis daangaa qabaa garaan nu finiine Adeemasi mashee maalusee yeroon kootuu lolee dahee barbadeessa kan guutatee ka'ee diin akka miinneessa adeemasi mashee maalusee diimatee diimatuus sibiilli hin finiinu ka'ee lola Oromoo meeshaan sinjiniinu adeemasi mashee maalusee deemanii sussukuun barsiisne miila koo diin arganii deessuun barsiisu garaa koo adeemasi mashee maalusee akkamiin diina gombisu rasaasan diina gombisu akkamiin diina gombisu rasaasan diina gombisu rasaasan diina gombisu rasaasan diina gombisu.
Dubbinyaatti yommuu lafee gootota koo kan lubbuudhaan jiru sa'ee go'aatti koo. Egaa sinji nyaannaa yoom nyaanne fammaddi galma ga'uuf jira kan yaadne iddoo qabdi. Adeemasi,